Ashamaa harka fuunee hordoftoota fi kabajamtoota mul'ataatuu fi kan biyya keessa fi kan biyya alaa jirtanii nageenyi koo kan jaalalaa kabajaa bakkuma jirtanitti isin bira naaf haa ka'u isinin jedha. Akkam jirtu nagaa keessanii? Ani nagaa kootii galata waaqayyoo, isinillee baga nagaa fayyaa taatan isinin jedha hordoftoota fi kabajamtoota kooyi. Mul'atan turtii guyyaa meeqatiin booda walitti deebinee jirra. Maaliif deebitee dhuftee mul'ataa hoo jettanii akkuma iskiriinii gubbaarratti argitan kana jechuudha. Waan nama gaddisiisuu fi waan namatti baay'ee ulfaatu jechuudha. Waan takka argamee hin beekne yookiin immoo haadha ofiit irratti wanti kun hin yaaddama jedhee hin agarre argamaa jira. Biyya itti alannee, biyya itti guddannee, biyya keenya keessatti jechuudha. Innis maal jechuun keessan hin oolu, dhugaa dubbachuudhaa fi biyya Itoophiyaa keessatti wanti ala namaati irratti hin raawwannetu raawwatamaa jira. Innis haadha teenya jechuudha. Wattaaddarri biyya keenya keessatti seera kabachisiisan jechuudha. Haadha irraa dhalate jechuudha. Obboleetti ofii haala hin taaneen jechuudha. Ishii niqaaba uffattee kabajaa amantaa ofiitiin deemaa jirtu jechuudha. Ofirraa fuudhi jedheeni uleedhaan reebuu jechuun waan akkaan nama xiqqeessaa fi waan akkaan nama salphinaati jechuudha. Maaliif wanti kun wanta dhugaa baay'ee ulfaatuu fi waan baay'ee ammallee irratti hojjetamuu qabu jedhee yaada akka kiyyatti jechuudha. Inna wattaaddarri Oromiyaadha jechuudha. Haati suni karra fuulduratti jechuudha. Akka itti aanu jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaa fi seeratti odumashiin badii tokko qabaattee seeratti dhiyeessuu qaba malee akkana godhuu hin qaba jedhee hin yaadu jechuudha. Haadha tana dhugaa rabbii akka inni rukutaa itti jiru mee walumaan viidiyoo daawwannee walitti deebina isiniin jedha hordoftoota fi kabajamtoota kiyya. Garuu hundumti keessanuu haadha tana irratti viidiyoo waraabatti akka abbaan ishii akkana godhaa jiru kun irratti gara seeratti dhiyaatee jechuudha. Itti gaafatamu maal bakka haadha tana akkatti qaxaaqqatu jechuudha. Akka itti gaafatamuun jedha. Viidiyoo laallee walitti deebina na wajjin turaa fi kabajaa qabdi. Haadha obboleettii ofiiti, haadha ofiiti. Namni haadha kabaju haadha ofii akkuma haadha ofii sanitti haadha ofii tunillee haadha isaati kabajuu qaba jechuudha. Inni har'a shaamaa san kaawwatee jechuudha. Akkatti haadha kana qaxaaqqatu jechuun baay'ee ulfaata jechuudha. Mee ilaala viidiyoo kana. Waan akkaan baay'ee gaddisiisaa fi jibbisiisaadha jechuudha. Wanti haadha teenya kanarratti raawwatame jechuudha. Biyya ofii keessatti, biyya itti alatte, biyya itti guddatte, biyya lammii fi lammii ofii keessatti haala kanaan afaan tokkoodhuma dubbatanii nama rukutuu jechuun dhugaa salphina guddaadha. Inni namni akkanatti ishiin kabaja inni shaamaa kaawwatee irra ejjatee qaxaaqqatu saniif kabaja gootee fi akkasitti jala teessee qaxaaqqatamti malee jechuudha. Odoo kabaja uffata sanii odoo nama uffata san ofirraa qabu waatu taate haga kana zim hin jettu jechuudha. Ishiin uffata san irratti uffata sana agartee abbaa seerati jettee jala teessee akkasitti qaxaaqqatamti yookiin rukutamti jechuudha. Garuu odoo uffata sana ofirraa qabaachuu waate akkasitti rukutuu dhiisitoo hija hamtuudhaan hoolaalee seeratti dhiyaata jechuudha. Ishiin garuu uffata isaa san irratti ilaaltee abbaa seerati jettee akkasitti jala teessee irra ejjatee akka nama wariinuu kabajaa qaba jechuudha. Akkasitti qaxaaqqatuu dhiisitoo warumtuu duudanuu jechuudha kabajaa qaba. Ilma namaa dhiisatee jechuudha. Garuu ilmi namaa biyya keenya keessatti saree hanqatee jechuudha. Haala kanaan garafamuun, haala kanaan tumamuun, haala kanaan salphamuun dhugaa salphinni kana caala hin jiru jedhee yaada jechuudha. Ammaan booda dhugaa ummanni biyya keessas ta'ee biyya alaas ta'ee jechuudha waan kanarratti laazim hojjetamee jechuudha. Namni haadha tan akkatti qaxaaqqate yookiin haala kanaan harka ofii irra buuse gara seeratti dhiyaachuu qaban jedha dhugaa rabbi jechuudha. Maaliif haati kabajaa qabdi. Namtichi kun haadha ofiiti. Haadha ofiitiif kan kabajaa hin qabne haadha gadi ba'ee akkatti rukutuu jechuun oduma ishiin badii tokko qabaatte badii ishii saniif seeratti dhiyeessa malee akkatti haala kanaan harka irra buusee rukutuu hin qabun jedha gara kootitti. Kanaafuu ummanni ala keessa jirtanis ummanni
biyya keessa jirtanillee jechuudha haadha kanaaf sagalee ta'aadha. Viidiyoo irratti hojjedhaadha akka namtichi kun gara seeratti dhiyaatee haadha tanaaf dhimmi inni irratti akkatti qaxaqqaxe akka itti gaafatamu. Inni qarra kun yoo zim jedhame kan biraatillee boru jechuudha dhufeetuma haaluma kanaan raawwata jechuudha. Kanaafuu viidiyoo kana share like gochuudhaani warri biyya keessa jirtanis warri biyya alaa keessa jirtanis haadha tana cinaa dhaabbadhaati akka namtichi kun seeratti dhiyaate jechuudha. Kan lammataatu akka hin deebineef kun amma yoo zim jedhame irra darbame kan biraatillee waan deebi'ee dhufuuf jechuudha. Irratti haa hojjetamu akka itti gaafatamu namtichi biyya keessa haadha teenya akka itti qaxaqqabu kun jechuudha. Haadha ofiitiif kan kabajaa hin qabnetu haadha ormaatiif illee kabajaa hin qabu jechuudha. Haati haadhuma akkuma isa ji'a sagaliin haati isaa ciniinsifattee deechisanitti haati tunillee akkasuma jechuudha. Obboleettii ofiitiif odoo kabaja qabaate haadha tanaafis kabaja qaba. Obboleettii ofiitiif kabaja waan hin qabneef haadha ofiitiif kabaja waan hin qabneefi wattaaddara jedhee bututtuu ofitti gadi kaa'ee deeme haadha tana akkatti salphise jechuudha. Niqaaba baasi jedheeni niqaama ishiin amantaa ofii kabajjee amantaa ofiitiif uffattee deemtu baasi jedhee rukutuu jechuun dhugaa salphina kuni jechuudha. Maaliif amantaa san ishiin kabajjee biyya ofii keessatti illee acuuccan akkasuma jechuudha. Kan biyya ormaati jedhama. Biyya ofii keessattuu akka kana hacuucamaa jira jechuudha amantaadhaan jechuudha. Niqaaba baasi jedhee haadha ofii akkatti salphisuun jechuun miidiyaa irratti baase waan baay'ee ulfaatuu fi waan baay'ee jibbisiisaadha jechuudha. Innaa dhugaa waan baay'ee nama aarsuu fi waan baay'ee nama gaddisiisu jechuudha. Dhugaan wannan jedhullee hin qabu. Turtii gaarii naaf qabaadha. Viidiyoo kana share like gochuu hin dagatina. Nagaa fayyaa naaf ta'a. Galatooma waan na wajjin turtaniif.